nuti walloo gadhiisnee hin deemne jechuun abjuu gonkumaayuu jechuudha. Walloon Oromoo jedhanii nuuf sirbuun nu barbaachisu jechuudha. Maal nu godha? Gaafa nu faffacaanee garuu Wallo, Wallagga, Arsii, Baale, Harargee jennee kutaa wal qoonnee godina wal qoonnee walirratti duuluu eegalle diinni nu cabsuuf salphaadha. Bakka itti yaalamu dhabee karaa irraan dabarree yaalamu dhabnee manatti kan tontoree miilli isaa raammahee ajaa'ibu jira jechuudha. Muraa fi harka muraan gaggeessame ammaas dabalataan magaalaa Shawaroobitti irratti uummata Walloo Kamisee irratti gaggeeffamee jira. Kana kan gaggeessise mootummaa naannoo Amaaraati. Shira godina tana balleessuuf godinni tun Oromoo fi Musliimaan waan guutamteef uummanni kun Oromummaa isaatii fi Musliimummaa isaadhaa qabatee akkamitti naannoo Amaaraa jala taa'ee jiraata jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa nu balleessuuf waan karoorsee irratti hojjetaa ture. Waan baay'ee ulfaataadha. Dhuguma hin taane jedhanii warri seenaa waan bada fokkatan irratti hojjetanii san diibifnee irratti raawwanna osoo hin jiin isaan san itti diibinee badii irratti ammas dabalannee isin irratti raawwanna jedhanii yaadaa turanii fi hawwanii nutti dhufan waan fokkatan irratti godhanii garuu akkuma Oromoo Wallootti Rabbi wajjin ofirraa qolachuu dandeenyutti qophoofnee akka isaanitti raashinaa fi qaama hidhatee fi leenjii osoo bobbullee dhabne uummata jiraataa qotee bulaa yookaan uummatatti taane ofirraa qolachuu dandeenya hamma miidhamnees miidhamnu. Diinni namaa hilu tasaasa furii na dhabuu diinni dhibba furuu na dhabuu doo danda'e numa na dha dhibba furuu numa na dhaha garuu hojii Rabbii tahee hafeen jira bakka hedduun dhaame kanaas hin dhaame naannoo kana harka walillee na cabaadha garuu alhamdulillah rabbil alamin galanni kan waaqati lubbuun hafeen jira tutti kullee na dhaamaadha. Ittiin jibbinu gaa akka Rabbi namaa kennitti jiraata namni akka bakkeetti illee jiraatu dhabee daraaraa guddaan nurra gahee haala badaa keessa ture. Uummata kana immoo akkam godhama ni amma kan dhumaa jiru Oromoo jedhamneeti. Kan mana Oromootiin nu beeku qabu. Oromoo jedhamneeti dhumaa jirra. Uummanni Oromoo immoo yoo har'a callisee kan ulaawu taate Walloon Oromoo jedhanii nuuf sirbuun nu barbaachisu jechuudha. Maal nu godha? Walloo jedhanii sirbuun faayidaa nu qabu. Lafti Walloon biyya keenya jechuun faayidaa nu qabu. Biyyi kan biyya jedhamtu namni irra jiru sun jiraatadha jechuudha. Hinjaarraa isin ijaarraa galaa jedhanii nu goshan gaafa achi biyyarra nu goshan. Har'a hafe kun hamma irraa ijaarumatti jira afaan. Lafaa baablee keessanii irratti dhalattanii, irratti guddattanii, irra jiraattanii, irratti duutanii keessatti awwaalamuuf mirga qabdu. Uummanni kun miidhaan isaan irra gahe miidhaa xiqqaa miti. Miidhaa baay'ee ulfaataadha. Miidhaa sila dhala namaa irra gahuu kan hin qabne. Dhala namaa miti bineensa bosonaati irratti illee qaqqabuun hin qabne miidhaa akkasiitti irra ga'eeni. Waqtiin kun gannaa mana o'a keessa huccuu oofannee jijjiirrannee isa jiraannu sana huccuu lama kan qabnu tokko qoonnee fi uummata kana bira dhaabbannee isaanumtuu maal jedhaniini uummanni Oromoo miliyoona 60 miliyoona 50 jennaani miliyoonni kun nuti hirmaatiniiti miliyoonni 2 miliyoonni 3 qarshii tokko qarshii 2 osoo gumaachee nu miti mandara haaraa uumuu danda'u jechaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma kaleessa yookiin immoo fageenya taa'ee moraaliidhaan maal kennuudhaan bira dhaabbate kana waan mul'atuunis bira dhaabbachuu akka qabuuf. Uummata abbaa warraa kuma tokko ol ta'u tilmaama kiyyatti waan soba hin qabne kuma 3 4 5 yoon jechuu baadhe mana kuma tokko ol uummanni kun sababa Oromoo ta'eef qofa nu balleessuuf nuyi nagamaan isaa wajjin jiraanna jennee osoo teenyu osoo yaada shakkii tokko malee isaan itti yaadanii istiraateejuma akkan namoota dubbisirra yaada namootaallee hubadhettis istiraateejuma baafataniituma tarsiimoodhumaan nuyi buqqisaniituma lafa keenya kana qabachuudhaaf jedhanii anis akkan ilaaletti dhugumatti weerara lafaati kuni weerara lafaa bal'aa gabaabumatti uummata godina addaa Kamisee kana buqqisuudhaaf nu baqachiisuudha gara Oromiyaa gara Oromoo warra fira keenya gara biraa gara keessanitti illee akka baqannee bannuuf lafa kana akka isaaniif dhiisneetum deemnuu fi nu weeraranii. Daa'imman kun egaa mana yaala kellaa fayyaa buufata fayyaa uummanni kun qabu jalaa gubuun
daa'imman kun akka dhibaman akka rooba kana keessatti gubiinsa kanaan akka dhibaman yoo dhibaman iddootti yaalaman akka hin qabaanne diini taargeet godhateetiin kellaa fayyaa isaanii jala guutummaatti barbadeessee jira. Mana barnootaa isaan itti baratanillee akkuma kaleessa barnoota irraa duubatti hambisuuf yaalan mana barumsa isaanii iddoo daa'imman isaanii itti barattu guutummaatti mancaasee gubee badan jedhee kan diinni deebi'ee nu laalaa jiru jedhan.